Ashamaar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii torban al tokko haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru keessumaa Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyyaatti immoo maaltu gungumaa jira kan jedhu torbaniin qabannee waan haaraa yoo qabaanne immoo torbeetti marsaa lamaan gasanii isiniif dhiyeessina. Har'as kunoo qophii gungumii koo kan Oromiyaa keessatti ta'aa oole qabadhee dhufee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu allalisaa dhaabaati. Egaa qophiin gungumii korraa keessumaa Tigiraay keessatti waa'ee dubartoota musliimaa qormaata biyyaalessaarraa ari'aman akkasumas immoo waamicha mootummaa haaraa yookaan immoo Doonaald Tiraamp pirezidaantii mootummaa Ameerikaa jechuudha keessumaa qondaaltota Itoophiyaa aangoorra turaniif waamicha eenyuuf akka taasisanii fi akkasumas immoo abbootii karrayyuu kanneen guyyaa darbe yookaan immoo torban muraasa dura hidhaman hanga yoonaa hidhaatiin otoo hin bahin yookaan bakka isaan jiran dhabamuu fi akkasumas immoo manneen jiraattotaa Finfinnee keessa keessumaa fi Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa keessatti mootummaan saamaa jiraachuu irratti qophii gungumii koo keessatti argattu. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa miidiyaa Oromoo kana like subscribe gochuu hin dagatina. Ana wajjinis hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo afeerraa kooti. Egaa qophii gungumii koo irraa keessumaa shamarran gidduu kana yookaan immoo gidduu kana keessa Tigiraay keessatti keessumaa waa'ee ajaa'ibaa dubartoota musliimaa irratti mootummaan naannoo Tigiraay Geetaachoo Raddaa qormaatarraa dhorkuu yookaan immoo warri nageenya Tigiraay keessa hojjetan dhorkuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti guyyaa irraa hiriirri guddichi sabab sablammoota garaagaraa dabalate kiristaanaa fi musliima akkasumas ortodoksii fi warreen amantii pirotestaantii hundumaa hordofan qabatee guyyaa irraa hiriirri guddaan Tigiraay keessatti gaggeeffamee jira jechuudha. Waa'ee dubartoota 150 qormaatarraa ari'aman keessumaa ajaa'ibaa irratti jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa hiriirri guddichi Tigiraay keessatti haala ulfaataa ta'een gaggeeffamee jira jechuudha. Kana keessatti mootummaa yeroo kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa naasuu guddaadhaan yeroo suma sana ibsa baasanii waan kana irratti hin furra jedhanii guyyaa irraa dubbatanii jiru jechuudha. Tigiraay keessatti irra deddeebi'ee yeroo baay'ee Dr. Gabra Mikaa'elii fi obbo Geetaachoo Raddaa jidduutti aangoo irratti wal falmiin akkasumas immoo diraamaa hojjechuu fi wal dhabdeen jiraachuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa warreen mana karaa nageenyaatiin dubartoota musliimaa ajaa'ibaa irratti ari'aman keessa guyyaa irraa hiriirri guddichi sabab sablammoota hedduu hammate guyyaa irraa Tigiraay keessatti gaggeeffamee jira. Kana keessattis obbo Geetaachoo Raddaa naasuu guddaadhaan ibsa baasanii kanarratti hin hojjenna jedhaniiru jechuudha. Maalumaafuu dubartoonni kun qormaata akka deemaniif jechuudha hiriirri kun guyyaa irraa kan gaggeeffame. Maalumaafuu mootummaan irratti hojjedheera kan jedhus dhagahamaa jira. Mee dhuguma irratti hojjetaaf hin isaas ammoo walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qophii koo lammaffaa keessatti waamicha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessa aangoo qabate yeroo darbe muummee ministeera Itoophiyaa aangoo yookaan immoo nawaamu qaba yookaan immoo waamicha nuu taasisuu qaba jedhee muummee ministeera Itoophiyaa dubbachuun isaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf ibsa yookaan immoo gaaffii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed cinaatti dhiisuudhaan waamicha warreen kaaniif taasisee jira jechuudha. Doonaald Tiraamp isaan keessaas baqatee biyya alaa kan jiru Andaargaachoo fi akkasumas immoo Hayilamaariyaam Dassaalenyiif waamichi ta'amee jira karaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessa aangoo qabate yookaan immoo mootummaa 47ffaa guyyaa kaleessa aangoo qabate jechuudha Doonaald Tiraamp. Kanaaf gaaffii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed cinaatti dhiisuudhaan guyyaa kaleessa gandoo Andaargaachoo fi Hayilamaariyaam Dassaalenyiif waamicha taasisee jira muummee ministeera Itoophiyaa. Kana muummee ministeera Itoophiyaa akka gaddi guddaa yookaan immoo akka gaareffannaa guddaan keessumaa hojii isaa irratti Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti lolli guddaan akkasumas immoo karaa paartiis ta'ee karaa namoota nageenyi garaagaraatiinis wal dhabdeen akkasumas immoo duun Itoophiyaa keessatti waggoota muraasatti asitti baay'achuun isaa ni beekamaadha. Keessumaa karaa paartii garaagaraatiin jechuudha. Kana cinaatti dhiisee muummee ministeera Itoophiyaa cinaatti dhiisuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gandoo Andaargaachoo fi Hayilamaariyaam Dassaalenyiif waamicha taasisee jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti maal akka ta'u immoo walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii koo sadaffaatti yeroon darbu abbootii gadaa karrayyuu yeroo darbe keessumaa guyyoota 17 lakkoofsanii jiru jechuudha. Erga hidhamanii yookaan immoo achi buuteen isaanii erga dhabamee jechuudha. Kanarratti namoonni xiinxaltoota siyaasaa akkasumas immoo miidiyaaleen garaagaraa ibsa baasaatti jiru jechuudha. Waan kanarratti waggoota muraasa duras akkasuma abbootii gadaa karrayyuu 14 bakka tokkotti rashanuun ni yaadatama mootummaan amma aangoorra jiru. Ammas waggaan ga'ee gaafa dhufu namoota abbootii gadaa karrayyuu 14 hidhuu yookaan immoo bakka buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama.
Egaa sababiin hidhamaniifis gaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo abbaa walaga jiru wajjiraan hidhata qabdu kanaaf immoo isaaniif waamicha taasisaa isaaniin galchaa jedhee gama nageenyaatiin hidhamuu isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gaa keessumaa biyyoonni gamtooman akkasumas immoo qaama sadaffaatiin akkasumas immoo ofii isaanii wal amanteen dhibee araaramuu dhabuun isaanii ni yaadatama keessumaa abbaa wajjiraan jechuudha. Qaama sadaffaa gidduutti otoo hin araaramiin keessumaa abbaa gadaan Finfinnee otoo jiruu fi bakkeewwan garaagaraa otoo jiruuti akkamitti abbootiin gadaa Karrayyuu abbaa walaga jiru kana gashuu danda'u kan jedhu wallama gaafachiisa. Kanaaf sababii godhanii abbootii gadaa Karrayyuu 14 bakka buuteen isaanii yookaan immoo kan jiruu fi kan du'e otoo hin barameenii fi akkasumas maatii guddaan yaaddoo guddaa keessa otoo jiraniiti bakka isaaniitti hidhamanii jiran dhabanii ammas rakkoo fi dararaa guddaa argaa jiru maatiin isaanii jechuudha. Kanaaf waggaa darbee akkasuma namoota 14 bakka tokkotti mootummaan kun raashanuun ni yaadatama. Ammas guyyaa 17 dura gaa abbootii gadaa Karrayyuu 14 bakka buuteen isaanii yookaan hidhuun karaa mootummaa kanaatiin ni yaadatama. Kanaaf keessumaa sababii waraana adda bilisummaa Oromooti yookaan adda bilisummaa Oromoo laga jiru gashaa jedhanii gidiraa guddaa fi rakkina guddaa argisiisaa jiraachuun isaanis ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gaa akkamitti namni abbootii gadaa Karrayyuutu laga galaa jedhe immoo abbootii gadaa Karrayyuu yoo isaan waaman immoo hin galu kan jedhu kunis gara wal nama gaafachiisa. Kanaaf namni tokko gaafa hidhatu nama gaafatee hidhatu gaafa galeedhanis immoo namni sun gali jedheef hin galu. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo sababii abbootii gadaa Karrayyuu kanaan akkamitti isaan sababii waraana adda bilisummaa Oromootti immoo rakkina guddaaf dararaa guddaa argu kan jedhus gama mootummaatiin otoo ilaalcha keessa galamee gaariidha jechuu barbaanna. Qabxii gosa dhumaatti yeroon darbu gaa keessumaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti gaa warreen biyya laasaa ta'u biyya keessa jiraatanii abbaan qabeenyaa yookaan immoo abbaan mana bakka sana hin jirre gaa ammas qabeenyi isaa saamamuusaa itti fufuunsaa waan hafe fakkaatu torban garasii dura yookaan immoo guyyoota muraasa duras gaa namoota qotee bultoota bakkoota garaagaraa keessa jiran keessumaa Oromiyaa keessa warreen jiran irratti gaa namoonni qotee bultoota ta'an % 70 mootummaaf galchuu qabu kan jedhu keessumaa mootummoota darban akkasumas Haayile Sillaasee fi Dargiin waan kun wanta deebi'e fakkaata jechuudha. Keessumaa yeroo Dargii fi Haayile Sillaaseen bulchaa turan sana keessatti gaa % 70 isaaniif mootummaaf kaffalaniitu gaa % 30 ofii isaaniif oolfachaa turan jechuudha midhaan nyaata. Ammas gaa waan kun deebi'ee dhufuunsaa waan hafe fakkaatu torban garasii keessa gaa % 70 mootummaaf haa galu qamadiin jedhanii yeroo isaan qotee bulaa bakkoota garaagaraa keessatti doorsisaa turanii fi ittimaa turan ni yaadatama. Amma immoo caasaan hanbiraa ba'e immoo gaa manneen jiraattotaa bakkee keessumaa namoonni biyya alaataanii diiyaasporaatiinis akkasumas immoo namoota biyyoota garaagaraa keessas biyya keessa jiranii immoo namoonni bakka sana hin jirre irratti rakkinni dhufaa jiraachuunsaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf namni mana ijaarratee bakka sana hin jirre aqanii irra deemanii gaafa guyyaa akkasii walgahii kana irratti hirmaadhu jedhu gaafa sana abbaan qabeenyaa sun hin dhufu yoo ta'e manni sun hin saamama yookaan mootummaaf gala jechuudha. Kanaaf gaa mootummaan kun gaa irra deddeebiin bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa immoo qabeenya irratti hundaa'ee yeroo nama saama jiraachuu fi akkasumas immoo sababii garaagaraatiin immoo yeroo lubbuu nama ajjeesaa jiru ni mul'ata keessumaa bara mootummaa ammaa kana keessa jechuudha. Kanaaf namoonni biyya alaa jiran keessumaa biyya keessatti mana qabu yoo ta'e guyyaa isaa walgahii waaman sana irratti hirmaachuu waan hin dandeenye manni isaanii fudhatamuusaa waan hafuun fakkaatu akkaataa amma deemaa jiru kanaani. Kanaaf gaa namoonni bakkeewwan garaagaraa keessa jiran keessumaa namoonni biyya alaa jiran namoonni biyya keessa mana qabanii qabeenya kana saamamuu yookaan dhiibbaan irraa gahuunsaa waan hafuun fakkaatu. Keessumaa namoonni wikilinaa yookaan immoo nama sana bakka buusanii yoo jiru ta'es qabeenyi kun hinuma saamama jechuudha. Kanaaf namni mana sana ijaaree fi namni kaartaa pilaanii mana sana irra jiru abbaan qabeenyaa isaa yoo barame walgahii sana irratti hirmaachuu qaba. Kanaaf namni biyya alaa jiru qabeenya achi qaba yookaan haadha isaa yookaan abbaan isaa achi jira taanaan garuu kaartaa pilaanii yookaan immoo manni sun mucaa isaanii biyya alaa jiru ilaallata taanaan qabeenyi sun hin saamama yookaan immoo hin warasama jechuudha. Keessumaa qaama mootummaatiin jechuudha. Kanaaf guyyaa isaan jedhanitti walgahii hirmaachuu waan hin dandeenyee fi kaartaa pilaaniin isaan ilaallatu malee guyyaa sanatti walgahii mootummaa waamee irratti hirmaatan taanaan qabeenyi isaanii biyya keenya keessatti saamamuusa waan hafe fakkaatu. Keessumaa gidduu kana gaa caasa haaraa deebisuun isaanii ni yaadatama mootummaan kun jechuudha. Egaa qabxii gongommii koo guyyaa irraa walitti qabee bakka tokkotti yeroo isinitti mugaa keessumaa Tigiraay keessatti gaa dubartoota musliimaa hijaaba irratti qormaata dhorkaman guyyaa irraa hiriirri guddichi Tigiraay keessatti ba'uunsa ni yaadatama. Keessumaa immoo guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haaraan filaman egaa waamicha muummee ministeera Itoophiyaa cinaatti dhiisanii yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaaf waamicha gochuu dhiisanii gandoo adda addaa argaachoo mootummaa kana lolee kan biyya Ameerikaa jiruuf akkasumas immoo Hayilamaariyaam Dassaaleny mootummaa yeroo dura Abiyyiif aangoo kenneef waamicha taasisaniiru. Kun immoo Abiyyi biratti gongommii guddaa kaasuunsa waan hafe fakkaatu. Kana akkasumas immoo abbootii gadaa 14
abbootii gadaa karrayyuu guyyaa 17 dura hidhaman namoonni 14 bakka buuteen isaanii dhibamuu fi maatiinis akkasuma yaaddoo guddaa keessa jiraachuunsa waan hafeen fakkaata. Kunis gungummii gosa dhumaa keessatti manneen jiraatota keessumaa diyaaspooraan biyya alaa jiru keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti mana qaba yoo ta'e qabeenyi isaa saamamuunsa waan hafeen fakkaatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota warri miidiyaa qophiin gungummii koo har'a waan haaraa biyya keenya Oromiyaa keessatti akkasumas immoo guutummaa Itoophiyaa keessatti ta'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii gungummii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee warri miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.